Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko አሜን። kabajamtoota hordoftoota maatii Waaqayyoo, ijoolleen tawaahidoo biyya keessaa biyya alaatiin kan hordofaa jirtan hundumti keessan nagaa Waaqa jiraataa Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiin turtanii? Akkamiin sa'aatii kana eegdanii? Ni galateeffamuun amala isaa, galatni horii isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenya kan ulfaatee kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Akkasuma isa waamnee kan biraa hin hafne, biraaf illee kan hin beekne deessuu haadha Waaqa keenya Dubroo Maariyaam maqaan isheet kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota Waaqayyoo, toloota qulqulloota hundumaa akka kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaatee kan kabajame kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo, baga guyyaa har'aa geessanii eebbiif kadhannaan abbaa keenya Daraabirook roolee haa buluu. Akkasuma eegumsa ergamootaa tolootaa nuuf haa jiraatu jecha guyyaa har'aa barumsa sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Maatiiwwan Waaqayyoo, barumsa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa mata duree godhannee kan ilaallu ergaa Phaawulos abbaa keenya qulqulluu gara Ibrootaatti ergee qonnaa 12:1-2 kan jiru ilaalla jechuudha. Amma walitti deebinaa. La queda sin jana ara na mawala jise kohe chibara keenya dara maalwaatinooti gooftaa keenya dara. Maatii Waaqayyoo, galatni Waaqayyoodhaaf haa ta'u jecha mata duree godhannee kan waliin ilaallu guyyaa har'aa ergaa Phaawulos qulqulluu gara Ibrootaatti ergee boqonnaa 12:1-2 kan jiru waliin ilaalla. Waaqayyo abbaan keenya jecha sagalee isaa nu haa barsiifatu. Maatii Waaqayyoo, jechi sagalee kun akkana jedha: obsaan haa fiignuu jedha. Jecha kana kan dubbate abbaa keenya qulqullicha Phaawulos yommuu ta'u gara saboota Ibraawitiitti kan dubbatedha. Saboota Ibraawitiitti maaliif dubbate jennee yoo ilaalle hiika gurguddaa qaba. Obsaan haa fiignu, obsaan haa deddeebinu, obsaan lapheedhaan akka deddeebi'aniif gorsee jechuudha. Innis akkana jedhe: obsa haa qabaannu, obsaan haa fiignu. Obsaan fiiguun baay'ee barbaachisaadha. Obsa qabaannaan bakka yaadan, bakka karoorsan ni ga'uu jedhe. Kanaaf obsuun barbaachisaadha kiristaanotaa. Obsaan deddeebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Obsaan yoo deddeebine, lapheedhaan yoo deddeebine, qalbiidhaan yoo deddeebine, kadhannaadhaan yoo deddeebine bakka yaadne geenyaa jechuudha. Waaqayyoo bakka yaadnee cubburraa kan hafe bakka yaadne hundumaatiin nu haa ga'u. Egaa maatii Waaqayyoo, akkasumas abbaan keenya Phaawulos waa'ee obsaa kana kallattii adda addaatiin barsiisa. Bifa adda addaatiin gorsa. Bifa adda addaatiin, fakkeenya adda addaatiin barsiisaa ture. Biyyoota adda addaa deemee ergaawwan adda addaa yeroo barreessetti akka isaan obsaan fiigan, akka isaan obsaan deddeebi'an gorsaa ture jechuudha. Innis akkana jedhe, lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:7 akkana jedha: fiigicha koos xumureera. Fiigicha koos maal godheera? xumureeraa jedhe. Jecha kana kan dubbate abbaa keenya
Phaawulos yommuu ta'u kan inni itti dubbate mucaa isaa Xiimotewoosin gorse. Isaanis akkana jedhe, fiigicha koo xumureera, fiigicha koo raawwadheera ittiin jedhe. Yeroo kana mucaa isaatti bifa adda addaatiin gorsee ofii isaadhaa xumureera erga jedhee akka mucaan isaa cimu, akka mucaan isaa amantaatti jabaatu, akka mucaan isaa lapheedhaan deddeebi'uuf gorsa guddaa gorse jechuudha. Kanaaf nutis sagaleen Waaqayyoo yeroo nu gorsu, sagalee Waaqayyoo yeroo dhageenyu dhugumatti lapheedhaan, qalbiidhaan hojiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf inni itti aanu irratti kan ilaallu ergaa Yihuudaa boqonnaa 1:3 akkana jedha. Amantaa kanaaf kan qabsooftan ta'a. Amantaa kanaaf kan wareegamtan ta'a. Amantaa kanaaf hanga du'a lubbuutti kan jabaattan, kan cimtan ta'a jedha. Kana jechuun isaa amantaan kun isanni kan qabsooftan, kan wareegamtaniif ta'a inni nuun jedhe. Amantattiin kami laata yaa saba Waaqayyoo? Amantattiin sun kami jennee adda baasuuf beekuu qabna. Amantaan sun amantaa ishee kamidha jennee abbootii gaafachuu qabna. Akkuma Ermiyaas boqonnaa 6:16 irratti dubbatu, daandiitti ba'aa, daandii isheen ganamaa, daandii ishee dhugaan sun kam akka taate abbootii gaafadhaa akkuma nuun jedhe. Nutis abbootii gaafachuu qabna. Amantattiin kami jennee gaafachuu qabna jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyo waa'ee fiigichaa irratti yeroo mata duree keenyatti deebinu, fiigichi bakka meeqatti qoodama jennee ilaalla. Fiigicha fiiguuf maaltu barbaachisa jennee ilaalla. Fiigicha fiiguudhaaf akkamitti fiiguu qabna? Obsaan fiiguu qabnaa jechuudha. Obsaan fiiguuf immoo akkaataa kamiin akka jedhu waliin ilaalla. Waaqayyo walumaan nu haa barsiisu. Fiigicha kana fiiguuf, obsaan fiiguuf qabna. Innis jalqaba irratti fiigicha kana fiiguudhaaf sarara qabatanii fiiguudha. Sarara kam? Sarara ishee qabatan sanarra qabatanii fiiguudha. Yoo fiigicha dorgommii biyya lafaa yoo ilaalle, fiigicha yeroo fiigan sarararra kaannaan deebi'uun hin jiru, kufuudha jechuudha. Kana sagalee Waaqayyootiin yeroo ilaallu immoo fiigicha sana fiiguuf sararri kan jedhame sagalee Waaqayyoodha. Sarara kan jedhame abboommii Waaqayyoodha. Sarara kan jedhame macaafa qulqulluudha. Sarara kan jedhame kan Waaqayyo kabaji yoo kabajnedha. Sarara kan jedhame kan Waaqayyo abboome nuuf kenne yoo fudhannedha. Abboommota isaa yoo fudhanne ulfina kan inni kennaafi jedhe yoo laanneefidha. Qulqulleetti dubroo Maariyaamin erga inni kabaje nutis yoo kabajnedha. Ergamoota Waaqayyo kabaje yoo kabajnedha. Eegumsa isaaniitiif toloota Waaqayyo ulfina kenneef nutis yoo ulfina laanneef sarara sana qabanne. Sararichi eegumsa ergamootaatti, eegumsa isaanii nu fayyisa, nu gargaara jennee yoo amannedha, yoo abdiidhaan dhugumatti amannedha jechuudha. Kanaaf nama sarara sana qabatee adeemu Waaqayyo hunduma keenya nu haa taasifatu. Ameen. Waaqayyo nu faana haa jiraatu. Inni itti aanu ajaja koo akka agartuu yoo kabajaan keenyadha jechuudha. Ajajni Waaqayyoo keessaa inni guddaaf olaanaan abboommii isaadha. Abboommii isaa eegga eegne, abboommii sana keessaa Waaqayyo akkamitti
salphisnare haadha isaa kabajeera waaqayyo kabajeera moo kabajne kabajeera kabajee ulfina isaa samiirraa teessoo isaa gubbaa dhiisee teessoo isaa gubbaarraa dhiiseeti gara dubroo maariyaam dhufe gara dubroo maariyaam keessa bude kana jechuun waaqayyo haadha isaa kabajeera jechuudha. Kanaaf nutis kan inni kabaje yoo kabajne ajaja koo akka agartuu ija keetitti eeggadhu kan inni jedhe kanaafidha jechuudha. Isa keessaa ajajni isaa abboommota isaa eeguudha. Abboommoonni isaa maal jennee yoo ilaalle muraasa hin ejjin, hin hatin, hin sobin jedhameera. Haadhaaf abbaa kee kabaji jedhameera. Kana yoo eegne abboommi isaa ajaja isaa eegneerra jedhama. Nama ajajaaf abboommii waaqayyoo eegu waaqayyo hunduma keenya nu haa taasifatu. Kanaaf maatii waaqayyoo kanarratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkana jechuun dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 7 akkana jedha. Ani balbala hoolotaatii jedha. Iyesuus Kiristoos Ro'oonni warra waaqayyoof ulfina laanne warra waaqayyo ulfina kenneef kan hin kabajnetti fakkeeffamu. Hoolotni garuu warra abboommii waaqayyoo eeganii warra waaqayyootti amananii lapheedhaan isa faana jiraatanitti fakkeeffama jechuudha. Kanaaf ani balbala hoolotaati, ani karra hoolotaati jedhee gooftaan keenya qorichi keenya kan inni dubbate kanaaf jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyoo qulqulluu biroo maaraamira dhalachuu waaqayyo kan amane garuu jireenya bara baraanii qabaata, fayyina argata, fayyina bara baraa argata, duuti lubbuu isaan argatu. Maaliif? Kan waaqayyo kabaje erga kabaje, kan waaqayyo ulfina kenneef erga ulfina laateefi kan addeessu kan salphisu hin jiru. Kan waaqayyo kabaje erga kabaje kan ilma ni deessaa jedheeni. Ilma ni deessaa. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti ilma ni deessaa. Ilma dahuu haadha keenya dubroo Maariyaam raajoonni duraa kakuu moofaa keessatti raajaa turani, dubbachaa turani. Kakuun sunis raawwatame malee nafne. Eegga raawwatame booda ilma deessee haati keenya araarsituu nuuf ta'uu ishee nuti immoo amanuu qabna. Araarsummaa ishee jechuudha. Kadhannaa isheetiin akka fayyinu, akka jiraannu abdiidhaan, amantiidhaan dhugumatti amanuu qabna jechuudha. Kanaaf egaa maatii waaqayyo fiigicha sana fiiguuf inni lammaffaa irratti kan argannu gara duubaa ilaaluu dhiisuudha. Fiigicha yeroo fiigan dudduuba naannomnaan amma achi galagaltetti waa baay'eetti darba. Waan baay'eetu nama gata. Fiigicha biyya lafaa yeroo laallu kallattiidhaan dura ilaalanii fiigu, kallattiidhaan gara fuulduraatti deemu. Fiigicha sagalee waaqayyootiin yeroo deeman immoo gara duubaa ilaaluun kufaati gar malee kufaa, du'a gar malee du'uudha, amantii irraa deebi'uudha. Gara duubaa ilaaluu waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa jedhee yerootti abboometti yeroonni ka'etti haati manaa Looti maal akka taate ilaalla. Haadha manaa Looti gara duubaa hin ilaalin jedhee waaqayyo erga abboome, inni garuu ishi jedhee yeroo abboomee deemetti haati manaa Looti gara duubaa ilaalte, ajajamuu digde, abboommii digde, kan waaqayyo dhorke sana isheetti fudhachuu dhiiste. Kanaaf yeroo dudduuba
ilaalaa du'a booda jireenya kan jirre du'a booda dha'icha waaqayyoon booda fayyina kan jirre waaqayyoon dha'e waaqayyoo namatu walitti nama araarsa waaqayyoo wajjin yoo wal lolan yoo walitti bu'an dhugumatti araarree kan jirredha. Garuu waaqayyoo balleessaa keenya cubbuu keenya fuuldura ilma ishee dhaabattee jilba isheedhaan dhiiga buustee fuula isheedhaan imimmaan lolaastee nu cubbamootaaf nuuf kadhatti. Kadhannaan haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam nu haa fayyisu, hunduma keenya haa gargaaru. Kanaaf maatii waaqayyotti dhiyaadhu. Kanas kan dubbate egaa Filiphos irratti boqonnaa 4:4 irratti waaqayyotti dhiyaadhu jedha. Waaqayyotti dhiyaachuu qabna. Guyyaan dhufaatii waaqayyoo hin beeknu. Har'a ta'ee bor ta'ee harkaan ta'ee guyyaa ta'ee namni beeku hin jiru. Kanaaf waaqayyotti dhiyaachuu qabna. Hojii keenyaan adeemsa keenyaan laphiidhaan isatti dhiyaachuu qabna. Jireenya keenya guutummaatti waaqayyotti yoo laanne waaqayyotti dhiyaannee jiraanna jechuudha. Inni biraan jiraataa waan taateef jiraataa maal taateef waan taateef jedhe jiraataa waan taateef maqaa jireenyaa tokkorraati. Jiraataa taasisee waaqayyo nu uume. Garuu nuti hojii keenyaan balleessaa keenyaan cubbuu keenyaan duuneerra. Du'a sanarraa immoo waaqayyo hunduma keenya nu haa fayyisu. Duutee itti argattiin jedhe waaqayyo maqaa jireenyaa nuuf kenneera. Maqaan jireenyaa suni maqaa ittiin waamamnu. Namni tokko yeroo du'u gaaffii tokkoon isin gaafadha. Namni tokko yeroo du'u maqaa addunyaatiin fakkeenyaaf ani Maraa'ol yoo ta'e Maraa'ol jedhee na waama waaqayyo miti jechuudha. Maqaan nuti ittiin waamamnu maqaa qabna. Maqaan kunis Gabre Mikaa'el, Wolde Mikaa'el, Gabre Yesuus, Gabre Saadiq, Walatte Maariyaam, Walatte Mikaa'el, Walatte Yesuus fi kan kana fakkaatan maqaa gaafa 40 gaafa 80 fudhanne maqaa sanaan nu waamaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya gaafa dhufaatiisaa ammas nu waamee dhaaltu mootummaa isaa hirmaattu maaddisaa gaafa dhufaatiisaa nu taasifatu. Kanaaf maqaa jireenyaa siif kenneera. Ati garuu duuteetta jedhe gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos. Maqaa jireenyaa inni nuuf kenne maqaa cuuphaadha. Maqaa cuuphaa ittiin nu waamee maqaa jireenyaa sanaan jireenya fayyisummaa isaatiin waaqayyo gooftaan innumti jireenya waan ta'eef duuti foonii siluma iyyuu jira. Duuti foonii sodaachuun hin ta'u. Du'a foonii kan oolu hin jiru. Garuu yaa kiristaanota du'a lubbuu sodaachuun barbaachisaadha. Duuti lubbuu kan kennamedha. Duuti foonii siluma iyyuu jira. Seenaa Hewaaniif Addaam yoo ilaalle yaa Addaam yaa eenyu yaa Addaam biyyoo irraa dhufte biyyootti ni deebita jedhe waaqayyo abboomeera. Duuti lubbuu abiddaan gubachuudha. Duuti lubbuu aara galfii dhabuudha. Duuti lubbuu
waaqayyo du'a lubbuu jalaa nu haa oolchu malee duuti lubbuu si oolitti gubachuudha. Kanaaf duuti lubbuu raammuuf galaa ta'uudha. Duuti lubbuu waaqayyo irraa adda ba'anii abiddaan gubachuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Mee fakkeenya tokko ilaalla. Yihuudaan mootummaa waaqayyoo dhaaluuf jedhee maal godhe? Of ajjeese morma isaa yeroo of ajjeesu yeroo du'otti durseetanii mootummaa waaqayyoo dhaala, durseen mootummaa waaqayyoo gala jedheeti duraan dursee of ajjeese. Ilaala yaa kiristaanota, namni of ajjeese akka mootummaa waaqayyoo arganne beektu. Namni of ajjeese waaqayyo jiraataa godhee erga uume, waaqayyo jiraataa godhee erga uume kan waaqayyo kaa'e guyyaa waaqayyo kaa'e malee ba'uu hin dandeessu. Garuu inni immoo lakki waaqayyoon ta'u jedhee yeroo of ajjeesutti waaqayyo immoo maal godha? Yeroo jalqabaatiif Yihuudaan Si'oolin seene, Si'oolin galee jannata galuuf dursee yaade, garuu nama Si'ool ta'ee argame. Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Bakki waaqayyo hin agarre jira? Yoo jiraate eessadha? Kana maatii waaqayyootti yaaduun barbaachisaadha. Bakki waaqayyo hin jirre eessadha? Namoonni baay'een kana irratti ni dogoggoru, ni shakku. Waaqayyo iddoo hunda jira. Bobaa keessa seennaan, samiitti ol baanaan, galaana lixxeennaan, holqa seennaan iddoo hunda jira. Asirratti seenaa gabaabduu tokko laadde. Nyaatee dhufe qabeenya koo waanan qabu hundumaa nan kennaaf ittiin jedhe. Yeroo kana ishi jedhatanii fudhatanii deemani. Osoo deemanii inni dura ba'e. Aduun itti dukkanaa'e. Ol ilaale dukkanadha. Lafa ilaale dukkanadha. Yeroo kana waaqayyo irratti arguu hin danda'u jedhe. Ilaala yaa kiristaanota, waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo dukkana keessa akka waan hin jirreetti ilaale. Dukkana waan ta'eef nan argaa hin jiru waaqayyo hin jiru jedheeti dukkana keessatti nyaata isaa nyaate. Yeroo kanatti nyaatee xumure inni lammaffaan osoo deemuu holqa guddaa tokko arge. Haadha mukaa guddaa keessa yemmuu deemuu argu waaqayyo as keessatti na arguu hin danda'u. Waaqayyo asitti na arguu hin danda'u waan ta'eef kana keessa seenee nyaachuun qabaa jedhe. Ilaalaa waaqayyo iddoo inni sadaffaan as deeme achi deeme. Gonkumaa waaqayyo bakka inni itti nama dhagarre hin jiru. Dhugumatti eessa deeme iyyuu waaqayyo numa nama arga waan ta'eef ani nyaata kana nyaadhu jedhee fuudheetu deebi'e. Akka namichi itti kennetti baateeti deebi'e. Gara namicha sanaa yeroo geessu namichi sunis dhuftaniirin isa jalqabarraa gaafannaan ani osoo deemu dukkana cillimmii keessa ol ilaallaan waaqayyo nan argu, gad ilaallaan waaqayyo nan argu, achi ilaallaan waaqayyo nan argu, as ilaallaan waaqayyo nan argu. Yeroo kana gidduuttan nyaata koo nyaadhee jedhe. Ahaa jedheeni eeshi jedheen dabarse. Inni lammaffaanis ani osoo deemuu holqa mukaa guddaa tokko argadhe keessa seenee yeroottan ani keessa seenu waaqayyoon hin jiru. Bakka sana hin jiru waan ta'eefan nyaata sana anis achittan nyaadhee keessa seenee nyaadhee jedhe. Ilaala yaa kiristaanota. Inni sadaffaan yaa mootii jedheen ani as deemee achi deemee eessa yoo deeman iyyuu waaqayyo bakka inni itti nama agarre hin jiru waan ta'eef namichi kun akkas jedha. Garraamiidha namni kun jechuudha. Nama waaqayyoodha. Ani eessa deemee iyyuu waaqayyo jalaa ba'uu hin dandeenye. Waaqayyo iddoo hundatti na argeera. Kanaaf iyyuu ani akka ati natti laatteettan fideettiin jedhe.
namicha kanaan ati dhugumatti nama eebbifamaadha, dhugumatti ati gowwaa fakkaata, ati garuu nama beekaadha. Qabeenyaa koo, horii koo, waan an qabu hundumaa guyyaa har'aa kaasee siif kenneera ittiin jedhee kenneef jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo asirratti waa hedduu baranna. Har'a yeroo hiriyaa keenya irratti mallu, har'a yeroo cubbuudhaaf da'oodhaan walitti mallu Waaqayyo nu arga. Nun argu jennee walitti shiraxaxuu hin qabnu. Waaqayyo bakka hundumaa jira. Jiraachuusaa amanuu qabna. Har'a yeroo nama ajjeesuudhaaf dukkana keessa teenyee mari'annu Waaqayyo nun arguuree nun arga maatii Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Waaqni nu kaasee nu barsiisee nu gorse maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Mata duree barumsa keenya obsaan fiignuu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2tti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deessuu haadha isaa dubroo Maariyaam ergamoota Waaqaa toloota qulqulloota hundumaa kennaaf hangoo isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaate kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ameen maatii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa xumuraatii sheerii laayikii gochuudhaan wal biraan ga'a.